إلا حركة كيسن جلال دربة لفانا وين نيجيسيس مرسي ناتشسن كتبي أنا هتابع كيتا بيسوس كتبي سات كتبي كمات ماين ماين سياغو يسوس مالتن نوفي ياغو مال دادي مال جوز دادي نده مال نن मेरा ना मालो हम से दादी नंदे मेरा माल को जोड़ में ओयो hospital undandenya माल को जोड़ malta ajir tamma si gubayra bit अगर मैं ये को तू बितरा harmashe अपना सोनी था हम देखते बेशे yom operationitati गाव कुराजा harmashe irratti hojjettani yoga radio gaada keessa jiru maalitti radio kaate keessa jiru garuu harmashee dhukkuba gaafa mana yaalaa deemtu jiru garuu eeshi wayyo qabeenya warra ishii namne ejoo qabeenya ishee meeqa fixxan inni 30 guutuuf jira 30 harka keessa lol kaasaa har'a hin waraanama inni ebba keenyaate 30 guutee har'a mootamitti dhufte reesheen har'a bakka harki namaa ni dandame harka waaqayyoo bira nagadee dhufe harka waaqayyoo bira nagadee dhufte maaloo birri meeqa itti hojjettan 56 ilaala waan dhalli namaa lubbuu namaatti baasu eesalli tana birrii koo akkam taane birrii 56 hin kassartega eessaa ba'e birrichi eessaa ba'e kuma 20 obboleessa shufeeriidhaan inni shufeera kuma 20 kenneef kuma 20 kenneef isheedha ishii 36 Yappaako. 36 birrii 6,000 birrii 6,000 goromsa gurgurte goromsatti gurgurte 6,000 moo goromsatti gurguranii 30 moo gimbiidhaa fudhatte gimbii iddoo kam gimbiidha isheen tokko jira kaa gimbii iddoo kam attuma jira gimbii iddoo kam gimbii keessa gimbiidha ishee jedhani maatan beeka yappaako amma gadhiisa ka hin gadhiisa moo gadhiisu maayitte maal jettan jedhe bakka maalan godhaa murtoon dhabe amma gadhiista moo gadhiistu murtoon dhabe joo amma gadhiista moo gadhiistu hin gadhiista mini yeroo torba ofii keetti lakkaadhu 8ffatti kufisi keessa sukki lakkaadhu ofii keetti iyyaa tokkodhi lakkaadhu hin jedhe qatil Zadi Amur qatil Shan Da Dalma የመጨረሻ
waan mataate beektaa si dhukkubaa ture eessa kee dhukkubaa ture harmi kee maal ta'e gar tokko malee gar tokko gara harmi kee dhukkubutti raftu gadi baase harma kee gadi baasam agartanii waan seetan hojjetu harma ishee irratti out out mighty name of Jesus Christ siya gubula ko no mare sanggubar kamer abidda kun kamer make la harkalaman kamer ke ragot ya Garfre kasa bilsa kabandu lalem mela larma ke lalem erga gara sanatti ciifte ammam ji'a sadii ciisi garan ciifne sanatti ciisi garma sanarra ciisam melalla waan seetanni 56 irratti baasee waaqayyo sa'a kana kaasee rukute 56 wanta kun jiru homtuun jiru dhugaa waaqayyo mini mellemi dhugaa baatii kee fidii kottu Maqaan koo Daraartuu Lamaayyoo jedhama. Kanan itti dhaladhe Gindawalattidha. Kanan jiraadhu Buraayyuudha. Waaqayyo maal isiniif godhe maal dhugaa baatu? Waaqayyo na dhukkuba ture asitti dhufee gaafanii hospitaalatti deddeebi'aan jira ture. Harma koo kanan na dhukkubaati. Kazaan dhufee inni siisterii koo bira deddeebi'ee mana yaalaa deddeebi'aan jira ture. Manni yaalaa koo harmi koo dhiitee jira ture. Ichumaanii hospitaalatti operaasyoonii taatanaan jedhanii ture. Raajii yeroo 2 gaafan ka'u asini gara bobaa kee fi harma kee kana lama gidduutti hiddeetu irratti biqilee naan jedhanii turan. Achumaan gaafa 16 garuu operaasyoonii taataadhanii qoricha kaartoo tokko naa kennanii jiru turan. Achumaan maatiin koo immoo amananii jiranii ani muddeen isaan irraa barnootaaf adda beetiin as dhufeen amanee ture. Achumaan maqaanii waan godhu qabu sila ta'eef qoricha kana sin fudhadhu kan koo carraan koo maalidha kananii idumee koo kanaan kiniinii fi marfeedhaan lammatuma bakka waan ta'u malee ani fudhadhu jedhanii siisteriidhaan bakka ishii harri roobii sila ta'eef ergamaa darajjee chaarchiin saaraa jira sila ta'eef deeminaan jette ishiinis ortodoskiidha garuu deemti turte. Achumaan ishii jedheen dhufeen immoo ganama sanas gaafa dhufu bakkaas gaafa dhufu na dhahata garuu harma kana gaafa lukkubu akkas gadi jedhu asiin gadi ciisu itti ciisu asiin ciisa dadhabee jeeshaan guuteen tureen. Achumaan bakka ishee ani waan godhuu silan qabneefi dirqama yaa waaqayyo ani bakka waa'ee koo ani xumureera si qofaatu beekadheen halkanii guyyaatti bu'aa tureen keessa koo namni naaf hin beeku isaan garuu maatiin koo xiqqaati naannoo 30 natti fixanii turanii birri isaanis. Achumaan bakka ishee ani maalin godha idimee koo kanaan akkatti fudhadhu jennaan ishiin as deebi jette. As deemee gaafa nufu harka keessan ol qabadhaatii afuraamaa jedhanii asitti ergamaa darajjeen. Achumaan ani wallaalee akka tas dhufeen beeku. Gaafa niddannas kana ga'eeti maal taate harma koo na dhukkuban jedhee harma kee gadi baasi gaafa naan jedhu harma koo gadi baasiin ture. Achumaan bakka isheedhanii afuraamaatu sirraayyee 56 sitti hojjetame naan jedhanii turan isaan eddasiitti kun ani fayyaa kooti naa gammadaa saba waaqayyo ani garuu qabu. Akka keessa walitti buusaa waaqayyoof galata dhiyeessaa.
በቃ ደሲቲ አልሜኮ ደወለኝ በቃ ነው ፕራሶን እንተው የዋጋይ ወንበር ባዳ ነው ጉዱ ዘደና ነብጂ ኩቴን ጅራና እሺን አልከኒ ጉያና አቦሲ በቃ ነው ያርማ በቃ ፍካቴ ከሚተከቲታ ያምጫኩና አንጀትሽና ሶሌ ደወልት አኒ ወንበር ባዳ አልፉ ማለ ቸርች ዴሜ ከእቲ ፈዴራ አደጋኒ ጀሬ በቃ ቸርች ዴሜ ከእቲ ፈዴራ ማንቦ ደገሮን ፈየን ጀሬኒ ካሌሰሽና ደወልቴና አኒ ፈየራና ገመዲን ጀሬ አመዝማኒ ፈየራና ገመዳኒ ቢላ Mania lagaf kuraja prasoni tata nanjarani korchana kinani korchakana gaf tumurtu gaf kuraja arfte saati sadi folaka tu prasoni tata nanjarani sa kuraja sama kese jiru kan sama fundura kenya jiru kana bakani samane rananjete shingaro roji demte sambata wajin asdune turre bakarani nasudad islate gamba wujedeni shi sambata ne wajin dufte haram woji demte turte bamana shi soji devi ishini soji demte turte jumal bakara demi tidirqama ke dawaqe sifayi se demoji duga baina jere woji demi nigana mana bukera akkasitti akkazedeen jisu ture jeeshani dadana akkazedee oqabdu armaati qooshitti laafe gaafan akkas gadeedunna dhukkubanna dhahata yeroo masoolee fana deebisiisu barbaadeedonani nyaata nyaaddu bishaan sun dhugu callu jedheen mantaa bakka amma fayyaa kooti nyaata kooka garaa kooti nyaala akka barbaadetti hojjedha akka barbaadetti rafee qaama waaqayyoof galanni guddaan ta'u አሁን ምስክርነቷን የሰጠችት ደራርቱ አለማየሁ ትባላለች የመጣችው ከቡራዩ ሲሆን በጡት ህመም ታማ ነበረች ቤተሰቦቿም እሷን ለማሳከም ለሆስፒታል ወደ 30,000 ብር ገደማ አውጥቶ ነበር ነገር ግን ምንም አይነት ፈውስ ማግኘት አልቻሉም ነበር ወደዚህ ወደ ቢሾፍቱ ከተማ ይቷ ዘንድ በመጣች ጊዜ ይቷ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ብትሆንም በሰማችው መረጃ መሰረት ወልዳሌን ጨይውዳ ሬሄቦት ቤተክርስቲያን አዋሪያ ደረጀ በሻ ለብዙ ታማሚዎች እንደሚጸልዩና እግዚአብሔርን በአገልጋዩ በኩል ፈውስ እንደሚያደርግ ትመክራትና ወደዚህ ቤተክርስቲያን ትልካታለች ልጅቷም ለትምህርት በሄደች ጊዜ ከቤተሰቦቿ ብቻዋን ጌታ የተቀበለች ስትሆን በእምነት ወደዚህ እንደመጣች ተናግራለች ፕሮግራሙ ላይ የእግዚአብሔር ሰው አዋሪያ ደረጀ በሻ እየጸለዩ ያለ በ56,000 ብር በጡቷ ላይ የተሰራባት ድግምት ጮ በመውጣቱ ሙሉ በሙሉ ፈውስ አግኝታለች ከፊታችን ባለው ሰኔ 16 2014 ዓ.ም ኦፕራሲዮን ለመደረግ ቀጠሮ ቢኖራትም እግዚአብሔር እንደፈወሳት በብዙ መንገድ አረጋግጣ ዛሬ በምስጋና በፊታችን ቆማለች ስለዚህ ሁሉ አብረን ጌታን እናከብራለን